جرب بقدا أكيد نخون يرو قرتي اتخاتي أفكار نخون ديمقراطي هم بيخن اتخاتي خيس ثاني خنا جرمين اتجنياتا نخون أبدا ديمقراطي ما تن أمانجي ol antumma saba tokko afaan ummata tokko har demokraasii ti yeroo san hailee fidaa afaanis ni jiranii ummatoota hedduu jira haalatti gartee Itoophiyaa tana gama demokraasummaatiin itti walitti hirmaatanii ummata Oromoo kana ceesisan wajjaasaa ture. Naam. فاجرتن سجلة أمتها سجلة أمة أورومو مانغوتو تيراني جيران خيسافو أباو أكم تبرو تنتاو دي ما قول للي سنتي والقافتشون ديركا متاتية هل أباو أورومو بيتو سانيمو مو أباو جال كمال قل شوتي في جال خاصة رسنا رايم لينشو لين يعني قوتو مانغوتو أباو كسيتي مو أباو مزورة أباو فورجيت أباو فورجيت أباو فورجيتي برغد أبا جودي ما قول للتي قول للتي ما دبيسان ولين يودا كيفن اللي بريدا حالي أما ديما جرو أنا كسيتي وصل دورتا أنجرو بالبلاس اتعانان أرارسا بكلا وبلسغينيا كابساوا دا جال أرارسا بكلا بالبلاسات تجينيا جرا وان أسرت تأساي من رخاي إذا نستفيد جرا كون أمو بيني كنا جميل سو تنكبو واقوم كذا كذا كلام من كنا كلام سنين جملة سنين جملة كانوا جو جتهمني أنا بقول أنا يوم الشام ما جاء إجتماع إجتماع على ودا دربان دبرة إجتماع منا كم بارة تاسيرني جرا مملكة جرا تواجد كفون دندو تكلم buddar kana ko bonni sey dabalane ikamudan mariyat ko ngakati dumi sawaje tayle yani riata kure kana sammu galaton amma jal ararso bikila akajoti hayyduren adablisumma gurame jira hayyduren adablisumma oromo wan ogurame jiruf bakata kasaso hindandenye موتمان قبرون فتون ديكتاتوريان تأمان تنا لبسا أكما هيوت أورومو غوتورتي دبرسيتتي أكسمتي هيدور جال داود إبسا هغنا OLF أورومو ليبريشن فرونت الدبلسوما أورومو دا منا خيست وان أغوري جروف اتعانان دابتشا كورا اتعانان دابتشا كورا سبا حتى تمان أدولسا ديدمي في جه غيابرو مورا قدتي قولو لده تن الدبلسوما أورومو مقالا فنفنة خيستي وامتشا أكا ديسيفتي لبسي جرى الرانتنا ميدالي أدى ترتي غلطون بكتنا الرتي دابني قوتمان قوتوتي دورتا أنسا وقرامي جرى barreessaa isaatii fi dubbi himaa isaatii fi kanumaan hundaan uguramanii jiranii kora sabaa kana eenyu wajji gaggeessa araarsoo biqilaa akka jeetti waan gartee dubbii tana hogga kana laaltu maaltu keessaa achi siifaati hogga kana laaltu maaltu siifa fakkeenyaaf ati mana keetirraa yoo inni fi abbaan manaa hinjiraanne hoggaa dhufanii hulaatee dhadhawan abalu ni jira hoggaa jaan abbaan manaa hin jiru eenyu si jalaa dubbata gurbaa kee hangafa yookaan warra kee si jalaa dubbata jechuudha isin waan akka aayilaa tokkooti warra tokko maatii takka jechuudha yoo hogganaan gartee hin jiraanne itti aanaadha. Okay. Itti aanaa dubbata naagabi bakka san irratti itti aanaa eeganii dubbata jenne san warri wajji dubbatan san guutumaan guututtuu hidhaadha jiranii. Shanan gumii sabaa cinaan isaa ala jira iskaayibiidhaan dhageenya yoo iskaayibiin geggeessa jee abaa warri ala jiru dhugoonfachuu ni dandeenya. Laakiin achitti bilisikinnaa wajji yoo walga'iin geggeeffamte malee namni biraa dhaabni achi keessaa wajjin dhaaba achi keessatti wajjin walga'ii geggeessan guutuuttiidha jira tun nama fudhachiiftuu jechuudha akka laalaa jirrutti. طيب
وان براتي جرا إيجايني في هوجنان هدمه قوتمتو هنگا جلارا هنگا قباتي والمانو هدمتي جرتي أجو دبين قوتمتو هدمتي جرتي مالف ما سفكات ما هوجنان هدم انقلاب أجو وانا كفن قلشاتي هوجنا منتي وقرمي جراي شو مال جت والجيش لفندن دبوا هوجنا خنا إن موتهم ماتو رت إبا قدة منتي مرساني هداني جيران إنسان كناس موتهم ما جاري شو إيه أسيتيس والجيتا يعني أسيتيس خنا كابني أسيتيس خنا والجي جيسن أنا منتي وقرمي جراي شون أسيران التيانا على هوجينين جيسا شو أكمل يكون أيلي نماني سنتي ميغا خنا دغيفتوتا في هوردوفتوني خانيا ورن على مرة كلتي دانجران namoonni tokko tokko kan gartee waan kanarraa keessa beeytonni asirratti dhufuuf ta'anii yaada hawaasaatiis ilaallee furanna yaada hawaasaatiis kanumaa wajjin wal qabatee itti aanaanii fi amma korri sabaa yoo walitti dhufee jaal daawwid ibsaati wajjin hooggana jijjiirraa yoo ja'ame ni danda'amaa jechuudha. Sirrii. Amma jaal daawwid ibsaa manatti gurguramee anaatu waltajjii gaggeessee jechuun kun sammuu naman seenu. Asitti mootummaan waltajjiis siibantee achitti hooganaa kan keessirraa qabdee wanni kun waan sammuu naman seenne jechuudha. Waan ifaame asitti kanaas hidhanii kanaas manatti hidhanii ibsaa walgahii tana diddaa keessaa qaba. Eenyu wajjiniin walgahii gaggeessaa. Hoogganoonni kiyya gurguddaan ijji guututti mana hidhaa jiranii. Eenyu wajjiniin gattaa'ee kora sabaa kan eenyu wajjiniin dubbadhaa isinii wajjiniin dubbaddamoo moo koreeti yetan dhaabaa sanii wali dhufee waan akkanaa irraa dubbataa jechuudha. Bilbilinis nu rakkaa jira. Amma haa galatoomanii obboleen keenya wal duraa fi wal boodaan yaadatti dhufaa jiran. Namoo waan itti fakkaata. Dubbiin ammaan tanaatanii taphni taphatame dhume. Zend. 1991 yaadadhoo. Golollee. Zarra jira jechuudha. Arraas bakkee itti yaamaman. Golollee adoolessa 26 gaafa soo eenyu yaame. Koraa sabaa. Gololleetti. Obiidiyoo yaame. Obbo Mallas Zeenaawee haa obiidiyoo. Mallas Zeenaaweetu yaame. Eenyu yaame eenyu leen tayaamte san. Yeroo san leencolataati. Laa bilisummaa Oromoo leencolataati. Uleen isa yaamte san eenyu. Obiidiyoo maha. Obiidiyoo. Obiidiyoo yaame. Arroo uleen jara kana yaamte eenyu. Arraas peeppeedha. Peeppeedha. Kanumaafuu wanti tun dhumattee jirti haramaroo xuruuraa yennaani jara. Kun bar bakkatti uummanni Oromoodhaa kun osoo ni hidhanii miti akka hayyuun keenya xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed jedhetti isaan nama 5,000 hidhuu qabnaa janje ilaa 15,000tti kanneef jennuti. Hidhuu dhiisiiti fixuufuu 15,000tti jechuun fixuufuu habashaan waa takka Oromoo irraa fuudhuu dadhabdi. Hidhuu dhiisi. Ilaa hanga 15,000tti. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا خيالة؟ نجا الحمد لله كلتيدان كلا سر جرتا ونرد. أوكي قالتهم هذا. ونرد جرو. أدولة سديدة مي في جا كراسبا أورمو الدبلسما أورمو دا مورا قللتي كيامة أدو هيوني أورمو دا منه دا هاي سجراني هيدرين داود إبسا أدو مورا isa waraanni marsee jiru haala akkamitti korri huyyaamamu danda'a yaada jirra jirra mee akka ilma Oromoo tokko waan nuun jettu. Sanillee tuutumatti itti achitti osoo natti hin geenye duratti mootummaa kanarraa hin dubbachuu fedha isa uummata bira akka naa ga'uun fedhaani mootummichi kun mootummaa nu gabroomsaa jiru mootummaan kun sirni amma keessa jiru kun guutumaan guututti sirna naftanyaa sirna hadeessa Usmaayyoo Muusaa gootota keenya akka eebbisa addunyaa dhabamoo nu godhaa ture san kan ta'u uummata ibsuudhaan barbaadessaniin hayyoonni Oromoo hadee akkitti balleessanii akkitti nu cabsan kallattii kana kallattii kanaan cabsuu danda'an hayyoota Oromoo kan isaan cabsuu danda'an dura nama ijatee balleessuudhaaf
halee gaafa tokkoon akkasitti harkisaa turan akka gootota keenya kanaaf san ijee hayyoota Oromoo balleessaa turan. Asirraa ka'ee mootummichi kun sirna nafxanyaa waan ta'eef uummata keenya jala bu'ee arrallee tokkoon akka Jaal Jawaar Mohammad Baccalaa Garbaa mana hidhaa guurrate arra karaa Daawud Ibsaa karaa nagayaatiin falmi jechaanii wajjin afaan nagayaasaa isa balleessuudhaaf guutumatti mootummichi akka sabboonummaan Oromoodhaa Itoophiyaadhaaf uumaa hin gootu የኢትዮጵያ አንድነት ጀሳን achumarraa qabee guutumaan guututti akkatti jiru uummanni Oromoo waan kana beeke wanticha kanarratti itti yaaduu qaba. Waraana adda bilisummaa Oromoodhaa maaliifi Jaal Daawud gara manatti ugguramee uummanni kaan warroonni isa duuba jiru waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa walga'icha maaliif gaggeesse waan jedhurratti kuni akkanatti akkuma itti halee qabsan siyaasa qayyarachuu hin dandeenye malee ilmaan Minilik yookaan ilmaan nafxanyaa ilmaan calee calanqoorratti morma nu mure ilmaan harmaa fi harka nu mure lafee keenya nu balleesse maqaa Oromummaa balleessu deemu siyaasa qayyarachuu hin dandeenye malee kun sirnicha siyaasa qayyarachuu malee sirnichi sanuma akkumatti balleessanii akkumatti waliin nu haasanii akkana. Haneessa waan si ajaa'ibu naannoo takkatti dhiifama naa godhi sittillee dheeradhe naannoo magaalaa keenya Machaaraa irratti yeroo takka Abdiisaa Gaa waraana hoogganuu ture. Yeroo salphatti warri Habashaa kun yeroo inni hoogganee lolee lolchiisaa jiru irratti Abdiisaa Gaa irratti haasanii waraana isaa keessaa nama wayii bitanii isumaan isa rakkaafatu. Yeroo sanitti garuu Oromoon waan garaa bal'atuuf yeroo salphatti gattaa'ee ilaalee waraana san keessaa nama san akka sirreesse jechuudha Abdiisaa Gaan. Isaan kaluma walirra nu haasa odoo Johoor Mohammad jedhamin odoo Johoor Baccalaa Garbaa jedhamin adda babaaneeti kaafaa hoofi adda baanee gargar faffacaanee har'a gaafa rakkanne afaan qawwee yaadanne hogguu rakkanne adda bilisummaa Oromoo jenna hogguu baroodhaa adda faffacaana. Kanaaf Oromoon har'a diinagdee ta'uu qabdi. Oromoo har'a beekaan kee hidhamee jira. Har'a hayyuun kee kansi har'a Jawaar Mohammad eenyu jecha haa hidhamu. Afaan waan isin jettan ni raawwadhaa biyyiitii isin jiriin dalagaa hojjetu. Xiqqaammaa haa keessatti hin taa'u. Ni ba'a. Oromoo jecha han hidhamu. Oromoo jecha han tumamanii namni adda bilisummaa Oromoo biiroo wanni saamamte. Wanni kaafaa haadhaa biiroo isaanii wanni saamamte. Oromoo jechaaf rakkatanii wanni jedhu. Oromoon har'aas boruus. Nuti adda bilisummaa Oromoo jechuun qabsaa'oo ganamaati. Qabsaa'oo nam tokkolleen itti amanuu danda'u. Maaliif gaafa damee afaan gaawaa jedhaniiti baay'oonni keenya itti dhumaa ture. Kanaaf wanni nu tokko. Wantan jechuu barbaadu walgahii waame kun walgahii odoo hin taane walii galchuu natti fakkaata akka yaadu. Mee waan keessa quba qabdurraa nuuf ibsime. Wantan quba qabu kana keessaa fakkeenyaaf yaanni deemaa jiru kun akka Oromootti Oromoon bakka 3 yookaan 4tti bahee jira. Yeroo duraatiif atillee eenyullee abaa'oodha. Namni guutuun kun keessa keenya keessa yeroo jiru yeroo diinaa wajjin dhaabbannu abaa'oo ture. Dhaabni achi hojjetus kanas hojjetu jechuudha. Amma yeroo dhaabni siyaasaa barbaachisu yeroo mariin gaggeeffamuu qabu keessa hafeeti dhaabni itti hirmaatee biyya kana ceesisuu yookaan biyya kana ni bulcha jennee abdannu mana hidhaa jira. Yeroo kana keessatti immoo nama qaamni kun silaa sirriitti gaggeessuu danda'u nuti abaa'oo jechuun nama taankiif jeettiidhaan dhufaa jedhaa teenyu turre waggaa 20 turatti eegaa ture jechuudha. Dhaaba kana waamanii mariisuun yeroo kanatti maaliif barbaachise? Okay, bakka tanarratti obboleessa kiyya bakka dhaabni harki 195 jirutti marii ni fakkaateettee fudhatta? Kun mariidhaa miti akkan fe'utti dhaabnumti abaa'oo kan dhaabni deeggaru kun yoo harka wayyaa jalaateen
dhaaba keenya kana miidhuudhaaf walgahii kana hirmaatan hin beeku malee yeroo kanatti nu barbaachisaa wanta jiru tokko hin jiru. Yeroo kanatti yeroon dhaabni silaa gattaa'ee mari'attuu hin taane yeroo dhaabni bakka jirutti dhaaba isaa jajjabeessee qeerroo isaa kakaafatee isa hidhachiisuu malee ka bakkatti warreen waraana dabalamuu qabu jalaa daddaffatee waraana ijaarratudha malee. Yaanni ati jechaa jirtu sirriidha. Amma ha jechaa jirru odoo hayyu dureen mooraa isaa waraanni itti marsee jiru itti aanaan yeroo kana hatattamaan kora sabaa walitti yaamu kanarratti mootummaan akkamitti hayyamteef kaanuu hidhaa jirti. Itti aanaan kun ol bahee miidiyaa irratti labsa kana dabarse waan kana mootummaatu akkana godhe jeeni dubbii kana filima kana lafa kaayeemo maali yaadachuu qabna mee kanarratti gaggabaabsitee daqiiqaa takka keessatti nuuf laachuu dandeessa. Kan akka yaadutti karaa ittiin qaban dhabanii karaa ittiin abaa'oo uummata abaa'oo kan sodaachaa jiran keessatti yeroo waraana abaa'oon sodaachisu kana keessatti yeroo uummanni fuula isaa gara waraana addeessanitti waamicha kana geessuun kun akka mootummaatiin yoo ta'e malee akka dhaaba keenyaatti yookaan akka dhaaba abaa'oo addeeggaruutti jechuudha. Wanti kun eeyyama dhaaba abaa'oo ta'uu isaa guutuun guututti amanee jiru tokkoffaa. Hin amanneettaati. Hin amanu amma yoo taanaan dhaabni kun utuu dhaabni biraa kan qaama biyyattii kana barbaadu yookaan qaama biyyattii kana bilisa baasuuf deemu tokko keessatti mana hidhaa jiru kun dhaabni kun walgahii kana yookaan ni eeyyama dheeratti yaadu utuu ana ta'es ni eeyyamu dheeratti yaada. Galatoome siin jenna guyyaanis marii keessan baay'isaa. Kan lammaffaa irratti uummanni Oromoodhaa dheengadda guyyaa Abdii Raggaasaa dura hidhan use uummanni Oromoodhaa. Lammaffaa Jawaar Mahaammadiitu itti aane hooggantoota Oromoodhaa takkoo fi lamaan odoo jaaniiti xumuran. Amma xumura irratti manguddoo lameen qofaatu hafee jaalle Daawwit Ibsaa fi Hayyu Duree Abaa'oodhaa fi Dr. Mararaa Guddinaa isaan lameen hafee jechuun hayyoota irra guddaa hidhanii fixanii jiranii. Meemmaatii akka nama tokkootitti yeroo jara kana akkana qabanii hidhaan hayyoota kana ijoolleen xixiqqoon warreen umriin isaanii amata 20 ilaa hanga amata 6tti xiqqaan lafaa ol guddachaa jiru. Kun fuulduraaf mee maal godhan jettee yaadamee dhaloota dhufutti wanni maanta deemaa jiru mootummaa Minilik ta dursa nurratti deebisanii afaan Amaaraa qofa diina tokko amantaanis amma guyyaa lameen kana keessa kadhagaa jirru namoota bitanii afaan warreen afaan Oromoodhaa beeku an kiristaana waaniin ta'eefi na ajjeesanii jedhanii maqaa Oromoodhaa balleessaa jiran. Akkasumatti biyya alaatti ni yaadatta ijoollee lameen xixiqqashoo tan alaabaa Itoophiyaa qabattee deemtu dhalaa lama fi mucaa takka xiqqoo tan Oromoodhaa Minisootaa keessatti walitti diranii obboleeyyan isaanii irratti tumsinaan bakkatti san ijoollee xixiqqashoodha wanni wal lole jarri nafxanyaadhaa qopheessanii fi waan san irratti haasa'u jiran taargeet godhanii maqaa Oromoodhaa balleessuudhaaf abaa onaag jedhanii ilaa hanga kanatti jarra kun filma kana taphachaa jira. Mee maal jettaati fuulduraaf? Ani guutumaan guututti mootummaan Oromoon qabdu Itoophiyaa keessa hin jirtu. Naannoo Oromiyaatu waa jennu. Naannoo Oromiyaa mootummaa ilmaan Oromootiin bulaa hin jirtu. Takkaffaa. Talamadaa guutumaan guututti sirna Minilik jala gallee jirra. Oromoon yaa takkaa waan kana firraa dhooytee haritti firraa baasu amata 150 harkan kannine yaa harka kannitee ciiftee habashaa jala taa'u lameenuma. Alhamdulillah. Maaltu jira? Kallattiidhaan sagalee uummataati irra jirra yaada amma Oromiyaa keessa deemaa jiru adoolessa 26 kora sabaa kan adda bilisummaa Oromoo mooraa Gollolleetitti teessuma waame odoo inni hayyoonni hidhaa jiru. Akkasumatti illee mootummaan waraanaan marsee maalisaa akka gadi bahin bilbilli isaa kan daleeyne godhamee jiru. Shirri kun shira maalii amma duraas wannaa inaayituwaan bara 1990 fi takka keessa bakki itti xumuramte mooraa Gollolleeti. Hal dhugumamoo abaa'umaatu kora sabaa kana yaame jechuu jirra. Yaa mootummaatu yaame bakka tana marirra jirra jechuu. Maal qabda? Namoota hedduu bilbilaa jira.
Adoole sadiida mijaa guyyaa boruu jechuudha. Akka inni fi korri sabaa kan Oromoo addi bilisummaa Oromoo achitti teessuma taa'u waamicha labsaa dabarsan. Hayyi dureen odoo hidhaa jiru odoo mooraa waraanaatiin marfamee jiru mana keessaa gadi hin buune bilbilli isaa hin daleenne karaa mootummaatiin wanni kun godhamaa jira maal yaada jirra qabna takkaa filaman hunji. Kuni beekani amma kaleessaa jechuudha nu akka nama tokkootitti wayita kaleessaa akka nama tokkootiin namaaf sabaaf bakka buunee yookaan kaleessa miidiyaa irratti dubbachaa jirre namni kan of miidhuu fi yeroo ammaa kana keessatti miti kaleessa irraayyuu kan ilmi namaa ittiin miidhaa ture wallaalummaa yookiin waliigaltee dhabuu mataa garagara qabuu xiqqaan waan xiqqaan jedhe guddaan jalaa dhaga'uu dhabuu waan guddaan jedhe xiqqaan jalaa dhaga'uu dhabuu waltuffiitu sadarkaa kanaan nu ga'e jechuudha. Nuti amma yeroo ammaatitti mootummaan yookiin akka kaleessa naaxanyaa wajjin nyaatee dhugee guddatee har'a sadarkaa yookiin ammoo lammii ofii wallaalee lammii cabsee naaxanyaa wajjin lammii cabsee lammii Oromoo cabsee qabeenya Oromoo irratti galchee naaxanyaa wajjin Oromiyaa irratti jiraachuu hedduu yookaan miti inni akka ilma Oromootitti kun isa ta'ee jira jechuudha. Itti aansee nuti ammas waliigaltee akka nama tokkootitti walumaa galte jennee yeroo dheeraa waliigalte jennee iyyaa ture jechuudha. Ammallee walumaa galteedha bakka jirtanii hin callisina. Itti aansuun warroonni yookiin ammoo yeroo kanatti miidiyaa irraa namaaf dabartaa jirtan nuti iyyinee jawwee jennee kaleessa sabaa fi sablammii fi qabeenya ofii keessaa gadi bahee lubbuu ofii sabaaf kennee diina afaan dhaabbatee har'a diina harka deebi'e eenyuufi nuufi jechuudha. Nuti ammoo profaayila feesbuuk irra kaa'annee maqaa isaa yookiin gabbaalee daawun wayyaane daawun abiyyi jechuun isaa faayidaa buusaa hin jiru. Akka nama tokkootitti warroonni hangoo sabaaf hojjechaa jiran warroonni maqaa Oromootiin yookiin akka nama tokkootitti maqaa yaamsanii maqaa Oromootiin jiran akka lubbuu teennaatitti nuti akka biyya abbaa keessa jiru waan akka gochuu hin dandeenyu. Maaliif namni tokko hirmaannaa jedhee ka biyya keessa jiru hirmaannaa jedhee yookaan yaada tokko nuun gahan taate dandeenyu waan dandeenyirraa yoo dandeenye lubbuu keenya dabarsinee sabaaf kennuu dandeenya jechuudha. Galatoon karaa gobeelleetii jechuudhaati. Nuti hidhachiifnee hidhanneen nu hidhachiisanii hidhannee dhooynee dhahamuu qabnaa bas yaadni jedhu kanuma jechuudha. Nuti yeroo hunda nuti daawun jechuun gabbaalee profaayila argitee profaayila irraan deemnee muuziqaa adda addaa jala barreessinee jawwee jechuun kaleessa nuuf jecha diina harka diinaa dhaabatee diina taakkootti ta'ee olii ga'e jechuun oggee harka diinaatti deebi'uun eenyuufi nuufi jechuudha. Good, خلاص galatooma isin jenna yaadni kee kanaatu hedduu yaada fudhatamaadha. Gara hojiitti deemuu qabna. Gara hojiitti bobba'uu qabna itti yaada fudhatamaa nuuf laatte galatooma isin jenna obboleessa keenya. Yaanni kana guututti dubbitan mormii qabanii karaan isaan nu baasa jaan karaa jaallee marroo qofa. Amma bakkuma tanatti yoo laalle obboleessa keenya yaada tokko kaase dirqamee bahuu walgahii tana dirqiidhaan yaamsisuu ni danda'ama. Akkas waan kan mootummaan dirqitee kora kana yaami'atteeni dirqisiiftee. Okay. Jarri kaasanuu harka kanuu dideeti waan isaan jedhaniin didee hidhaa seenanii. Bakka tanatti innis diduu hin danda'u didees numa hidhaan fagaattu. Fagaattuma hidhanii namni kun nama qabsoo keessatti lasan ture jechuudha. Mee amma akka yaada keetiitti amma duras 1991 bakkatti gooliin akhiraa rigooreen hobbaa waggaa taphatan lakkoofsa 18 keessatti yoo waggaa kuftee achi xumuramti goolii rigooree namaa kannan bakki maanta waamichetti dhiyaate gollolleedha. Gollollee tana teessuma kana booda maaltu dhufaa jettee yaaddaati teessuma kana booda. Amma teessuma tana guddootti fudhachuun hin barbaachisu. Maaliif? Gaafa Eertiraa galanii jarri keeshan naqate.
bilisiginnaan abii keeshan naqate daawwitii kamaalii guutumatti guutumaan guututti keeshan naqate amma walga'iin gaggeeffamu baattuu jarri kun nama keesha namaa keessa jiru namni keesha namaa keessa jiru harkuma ol qaba malee yoo bu'ees lafa bu'a waan takka waan godhuun qabu waan takka hafiduu danda'u jiru namni keesha keessa hin jirre ni jira marootu jira maroon keesha keessa utaalee bosona bu'e keesha keessa utaalee amma nama keesha keessa hin jirre san qofa jechuun namni hawaasaa fi marootu keesha bilisiginnaa keessa hin jirre jechuudha hawaasaa fi jaalle marroo karaan tokkichaan hawaasni keenya irra fulleeffachuu qabu isaan garas burjaajii irraa dhiisanii yoo sirrii ta'an jara san dhiibuu hin taa'inaati abbaa oonuu yeroo hodduudha gaara teessee hin taa'inaati jaanii gama duubaa kanarraa ba'anii dhiibu waraana kana duboo dhiibuu mantara dhiibuun akkatti ta'u hoogganni tokko eega hooggana waraanaa ta'e ani xaqlaa ministeeriin tahaati pirezidaantiin taajee yaaduun qabu biyyaan bilisoomsa jeemi inni tarkaanfatee mitana yoo inni hooggana ta'e itti seenee dhee bineentii du'ee kanna duubaa ati san hooggana keessanitti dabru atis itti seentee kasi duuba hooggana sanitti dabru eega bilisummaa inni beekaa bilisummaa isiniif baanee dubbii amma hoggaan namaa behe waan takka fuulumaaniin itti seenee ani pirezidaantii ta'uudhaaf bakka san pirezidaantii ta'uudhaaf isin baan hawaasaan baan maaliif isiniin bilisoomsa jeetiin behe eegaan bakka san isiniin bilisoomsa jee behe kursiin barbaadu kursiin ala kanna duubaatiif hin behe akka kanna duubaa ijoollee guddachuu jirtuuf hin behe waan amata dhibbaatiif hin behe kanna duubaa kanaafuu bakka san hoogganummaan taa'uun qabu irraan utaalee du'uus kana duubaa du'uus osuma akkas jettuuti ammaas waan takka yoo deemtee tarkaanfatte malee bakka takka yoo teesses gufuu taateetuma yaata. Kun hin barbaachisu jechuudha. Waraanni immoo riphee lolaa deemuu qaba. Lakkuma deemuun adaduma deemuun nama horachaa deema. Adaduma deemuun lafa bal'ifachaa deema. Kana duba eenyuun nama godha akkas Istiraatejii. Bakka tanarratti namni wanni isaan kana jabeessa hawaasa moo hoogganoota. Moo hoogganoota. Hoogganoota. Hoogganoonni kun dhaabicha tokko namni jabeessuu qabu hawaasa. Hawaasaatu gama diinagdeetiin bira dhaabbatee gama hundaan bira dhaabbatee amma yeroo histirii hedduu biyyoota Afrikaa keessattis dhageenyu akkumatti imma shaabiyaan jira shaabiyaa Eertiraa kunis itti bilisoome namni wanni isaa kana bira dhaabbachuudha amma dhaabicha keenya yoo deebine qabsoo adda bilisummaa Oromoodha ankar tokkotti siniin galatoonfadha maal irratti yoo jennu taate warri nafxanyaadhaa hojiin isaan gadi fageenyaan hojjetan maali? Hawaasa Oromootii fi qabsaa'ota Oromoodhaa adda baasuudha hojiin isaanii dura. Maqoota wambadee irraan kaafnee akkuma mandura haasa'ootu irratti sorgoodhaan akkasumatti ilaa hanga onaag jedhanii onaag irraan amma shanatti deebisanitti taargeet jedhaniin kana. Namoonni keenya yoggaa onaag jetteen yookaan ABO jetteen hin beekan waan taate. Kan adda baasanii hawaasaa fi qabsaa'ota adda baasuu waan isaan irratti hojjechuu turani. Kana gubbaan diina itti godhanii gamanaan warra afaan Oromoo dubbatu maadha itti ijaaranii nuyi sabboontoonni Oromoodhaa warra Oromoodhaaf qabsaa'ochaa asiin dhaabicha irratti gartee qabsaa'ota Oromoo irratti duulaa akka gama tinnisaatiin yookaan waama takkaanillee bira hin dhaabbanne baroota dheeraa kana adda muranii qabsoota laamsheessan arra kunoo deemte namni keenya hoggaa rakkate akkuma hawaasni asirratti dubbachaa jiru yeroo rakkate jaallamarroo ja ABO ja hoggaa rakkate hoggaa lubbuun itti dhufte ABO ja kana ABO maaltu godha hawaasaatu ABO godha hawaasni haallitti ABO godhuu danda'u bira dhaabbatee maallaqaan lubbuudhaan karaa hundaan deeggarsa kanneefi akka hawaasni kun akka dhaabicha kun jabaatu namni godhuu danda'u san. Galatoomii ani yaada seenaddaatiin qaba bakka tanarratti. Hawaasni dhugaadhaati bosona siitaa keessa jiraachuu dandeessa. Achuma jiraachuudhaaf moo amma lola Soomaaliyaas furannu gaafa siyaad birree cabsan. Loluma Mangisuutti cabsan kana as furadhu. Karaa hundaan tiseenteeti cabsitee yaafte. Yoo bakkuma takka ta'e si hawaasaa miti hawaaseen yoo waliin dhufe waa takka siin godhu
wanni ati kafaltus waata kan gootuuf waraana maaliif waraanni tokko beelolaas ta'u akka fedhees ta'u eega hawaasni qalbii keessa si jiraate hawaasni takkaanis sosoosuu danda'a si deeggaru waata kaawusiin kannin si deeggaree yoo si bulche karaa si dura jiru kana wayi si dura jira raama kisiin jee waata kasiin kannin si dhufu jiraniiti gamas irraa gori asiin cabsi karaa si cufanii yoo akkas godhan hawaasni karaa kana malee maallaqaan waata akkasii godhuu hin danda'a. Maali sagalee uummataatiin? Sagalee uummataa irra jirta qilleensa irra jirta ati fufi. Ayyee gama fuula duraatti osoo kaabaa oomishee abaan jirtu tarkaanfachuun bokkuma hin qaban jallee araarsoo biqilaa bakka san dhaabee keessaa bahu amanaa jaalle mararaa guddina Baqqalaa Garbaa Jowaar Mohaammed osoo jarreen kun walii fi Baqqalaa mana hidhaa jiranii walgahummaan uummata diinaatti wajjin barbaachisu hin jiru. Galatama. Kanarratti wanni uummata Oromoo sirdaamu akka nama tokkoon uummanni Oromoo qabsoo isaa qabsoo gama hidhannootiin tarkaanfatee lafaa ka'uudhaan jeetu uummata Oromoo sirdaamsa fayyada qabaa. Itti jira itti fufuu qaba jettee uummanni Oromoo galatama. Itti fufuu qabaa qottoonfatee yeroo ammaa kana diriirfatanii ta'anii fi yeroo qottoonfatanii uummata diinaa mogolee dhawaniif irraa kutusan. Galatama. Kanarratti tarkaanfadhaa jeetiin uummata Oromoo sirdaamsa fayyada. Kana isiidha ta'an kana jira kana hunda tataa deemu jirtu akka Jowaar Mohaammed ajajji keenya nuun jetti namtichi Oromoo garee kuta kallee hin milkooyne akkuma saree baraatee hawaasa keessaa baraatee qofa baya malee abbaan fedhee hin milkooyne yeroo qabsoon Oromoodhaa bilchaattee sadarkaa kanarra geessetti hawaasni Oromoodhaa wanni takkaallee wanni isa deebisu hin jirtu waan kana guyyaa lamaa sadii laallee addaan baafannee gara qabsoo keenya fuula duraa akkatti fufnu kana irratti dalaguu qabnaa hin jejjeerinaa waan jahuun qabaa addaan baafachuu qabnaan jaha akkana jaalladha yoo tokkollee nasi yaadaan kana dheessu jira mee yorraa fuute. Itti kan barnootis wanni jechuu jirru ni fakkaatti moo fakkaatu haasa'u jirra malee. Nu dhibbee jirtu nu dhibbee jirti hawaasni keenya hin burjaajaa'inaa waan jahuu yaada kanaan dabarsaa jaalladha yaadatu. Itti kan. Halo, assalamualaikum. Manni Oromoo bal'aan wariin haa dhageessan. Isinillee galatoomaa ijoollee keenya warri asirra waliin nu qabsanii akka sagalee olii dhageenyu nu gootan galatoomaa. Galatoomaa. Ani kiyya amma qaallichaatu ilkaalee horiif qoonqoo guuruuf gaara dhaqee jiran. Qoonqoo guuruuf diinaan aduun diinaan kanuma haamee duuba kaayee ijaan harkuu wallaalee qullaa galee jira. Amma waan haarayaan nu mudatee egaa caaluun deegaa gidduugaa Oromoon gabbarraas jirti qabsoon ittuma jirti lachuutu waliin itti jirra. Ta'arra nu mudatte tana hawaasni Oromoodhaa wanni kanaa ni dhufti jee takkaatti yaadee dhiisuuf beeku. Eega dhufte immoo garuu waan kana otoo hin jarjarre dura silaa qabsoo amma deemaa jirtu kana keessatti nama kaleessa nu bilisoomsetti Oromoon abdachuu turteetu irra guddaan harkaa bitamee harka diinaa jalatti galee. Jara kanallee amma jarjarree jechaan waa jechuun osoo hin taane duratti adda baafannee mudannoo haan mudatte kana mee eenyutu karaa sirrii irra jira eenyutu immoo karaa malee irra jira adda baafannee. Garuu Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaa akki jee uummanni kun yeroo gartee itti khaatii afkarroon itti khaatii jee wanni san jarmii qaban jee qaama kana keessa inni Finfinnee dhaqeeti gama dimokiraasiitiin yeroo san Hayilee Fidaa faanis ni jiranii uummatoota hedduu jira haalatti gartee Itoophiyaa tana gama dimokiraasummaatiin itti walitti hirmaatanii uummata Oromoo kana ceesisan wajjaasaa ture. Naam. Ana achi jiru Mangistuu Hayilamaariyaam qabatee Haayile Sillaaseen bu'ee. Isuma isaa Finfinnee jiru. Guyyaa 14 Jaarraa Abbaa Gadaa isaa Finfinnee jiru. Mangistuun dhufee qabate. Naam. Haasawoo kana walitti laalee tinjeessan duratti haasoynee gamana qabnee gamas qabnee karaa hundatti wanni fanatti haasawan je amma kuno biitinis mootummaan duraa kuteeti khabiraatiin dhufeeti Khabiraatiin kana wajjin Dalaguu. dalaguu
خنا أمنه يابو منجستو إلى ماريا إني أمارة وإني هاساو أمارة وإني نياتو يعني إسا أمارة نياتا أمارة أمنه ديمقراطي هم بيخن اتخاذي خيس ثاني خنا جرمين اتجاه نياتا أمنه أبدا ديمقراطي ما يتن أمنا نجي قل أنتم ما سبتوكو أفان أمة توكو خان يرو هندا وغرتي أمة خان رتي أفان كيس الأوركي أتين أرومو هنتيني إسلام هنتيني أفان كيتين هندبتيني أنا مالي نمني برا هنجراتو بانديرات فراتيني خان سي أمن سيسو يا أرومو تنافو هم نمالي ونبرا نمباس ما وين سيغافر نمباس جيتي خنا غوبيلي خوتي